Sagalee Uummataa. Sagalee Uummata Oromoo. Gabaabumatti sochiin afran qalloo sochii qabsoo Oromoo keessatti akkamiin ilaalamuu qaba? Gumaanni isaa maal ture? Diiteeyil isaa hayyoonni hedduun dubbatanii jiranii. Afran qalloo jirtu qalloo bakka fanakee. Ijoolleen ni beektan. Ijoolleen dabana kanaa wanni beekuu qaban maali? Bara sochiin afran qalloo eegalu wanti Oromoo jedhamu hin turre. Sabni Oromoo jira faca'ee. Sochii afran qallootiin alatti Oromoof Oromummaa jaaruun baay'ee ulfaata ture jechuudha. Mee afran qalloo akkam ibsita? Afran qalloo akkuma jedhee ibsuu qabu akka afran qalloo jalqabarraa direct akka ibsinu yoo barbaanne afran qalloo ilmaan qalloo afran jechuudha. Ammoo har'a afran qalloo hoggaa laallu ilmaan qalloo afran jechuudha. Ilmaan Oromoo hunda jechuudha. Dubbii tana afran qalloo hundaatu beekaa uggajaan universal addunyaa hundaatu nu beekaa jecha. Amma ummata guddaa ha gosaa fi gosayyoon qabnu afran qalloo uggajaan nu gosaa fi gosayyoon qabnu. Nama jiruudhaan nu fakkaatu nama afaan keenya dubbatu nama nu cunqursin nama nu fakkaatu Oromoo hundaa. Oromoo qofa odoon ta'een ollaan keenyalleen afran qalloodha jenna. Namni afran qalloon ta'een nama Addis Katamaa jiru san qofa. Maal si fakkaate afran qalloo akka dhalattu yookaan akka ijaaramtu sababa kan ta'e hanqina guddina artiistii. Akka Oromootti jaarmeenii dura jaarame afran qallootti jechuudha. Akka jaarmayaatti akka jaaramutti afran qallooti eegas booda macaatuu lamalleen dhufu jechuudha. Soo kun seenaadha seenaa tana ibsuun barbaade. Afran qalloo jirtu ijoollee Ali Birraa jirtu afran qalloo bakka fanakee. Haadha waan si harkaa haana jawaa taatee. Oromo, afran qalloo, Oromoo guutuu. Mee waan irra hunde xiqqoo yaadachiisuuf maalifaa jechaa turre dur? Kayya barii roobe ebla diirama roobe gaafa nama roobe hallisaa.